Hundumtuu narraa gorraani anattuu situ gore. Akka har'aa kana miti madaa kootu siin qore. Maaliifan si dagadhaa anoo du'an siin oole. Nama namni irraa goree karaarraa jal'ifatu. Kunoo kaaddanaan nageesse garaan koo sin dagatu. Gargaaraa dhala hiyyeessaa mudaa kee maal dubbatu. Hundumtuu narraa gorraani anattuu situ gore. Akka har'aa kana miti madaa kootu siin qore. Maaliifan si dagadhaa anoo du'an siin oole. Nama namni irraa goree karaarraa jal'ifatu. Kunoo kaaddanaan nageesse garaan koo sin dagatu. Gargaaraa dhala hiyyeessaa mudaa kee maal dubbatu. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka isin jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaadha. Har'a magaalaa Naqqamteetti argameedha kan inni jiru. Innis obboleessa keenya as na cinatti argitan obboleessa keenya Obsaa Tasfaa kan jedhamu. Yeroo ammaa kana magaalaa Naqqamteedha kan inni jiraatu. Egaa Obsaa Tasfaan qaama miidhamaadha. Isa maalirra akka jiruu fi Obsaa Tasfaan haala akkamiin jireenya isaa fooyyeffachaa akka inni jiraatu isa ilaaluuf bakka kanatti argameen jira. Qallachumaan gara isaatti isiniin dabarsa. Duraan dursa mee maqaa kee fi maal akka hojjettuuf hojii keef haala kam keessa akka jirtu daawwattoota keenyaan biraan ga'i. Maqaan koo Obsaa Tasfaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 7 keessadha. Ani ammaaf hojii tokko yoon qabu barataadha. Yeroon barachaa ture immoo chaalenjii gurguddaa keessa dabarsee maatiin adeeggaruun qabu. Haala jireenya kee keessatti maaliin jiraattate amma? Ani waan ittiin jiraadhu deeggarsuma namootaatiin malee wanta inni galiin ittiin jiraadhu tokko yoon qabu. Mana hin qabu, mana kiraayiidha kanan galu. Mana kiraa qarshii meeqa kaffalta? Qarshii 400. Egaa daawwattoota keenya qarshii 400dha kan inni kaffalee jiraatu. Isuma keessatti illee hojii humnaa hojjechuuf illee baay'ee akkuma isin agartan qaama miidhamaa waan ta'eef hojii humnaa illee hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf nama kanaaf namoonni hundumti keessan biyyoota garaagaraa alaaf keessa jirtanii obboleessa keenya as na cinatti argitan Obsaa bira akka dhaabbattan kabajaan isin gaafannaa. Duraan dursee doonii miidiyaa baay'ee Waaqayyo isin haa eebbisu. Hojii gaggaarii Waaqayyo karaa keessaan hojjetu sooshaal miidiyaadhaan yeroon hordofu garaan koo baay'ee amma mimmaan qabachuu hin dandeenyetti itti gammada. Gatii kanaa Waaqayyotu baasaa. Waaqayyo isin haa eebbisu jecha. Ani maqaan koo dargaggoo Eeliyaas Yaadasaan jedhama. Barataa Rift Valley Universityidha. Waan ani amma dubbachuu barbaadu obboleessi koo Obsaa Tasfaa kan jedhamu qaama miidhamaa ta'ee otoo jiru garuu chaalenjii garaagarii keessa darbee kutaa 1 hanga 8 mana barumsaa iddoo haalli mijataan hin jirretti laaqii tumeetudha kan hin barate. Haa ta'u garuu har'a Rift Valley University irraatii sadarkaa dippiloomatiin akkaawuntingii eebbifamee kallattii sanaanis gama mootummaa miti mootummaan nama waan tokko argate miti. Jireenya inni har'a jiraatu keessaatii yeroo baay'ee wajjin hin dabarsina obboleessi koo Obsaanii buna abbaa tolee bitaa fi laaqana malee yeroo oolu qabaa. Yeroo garaagariitti haala rakkisaa keessatti kan inni jiraatu. Kanaaf jireenya nama kanaa yeroo inni haala rakkisaa keessa jiraatu sa'aatii tokko wajjin hin dabarsan. Haa ta'u malee kanaan dura naannoo ayyaana fulbaanaa obboleessa koo Amaanu'eel Gaaddisaa doonii miidiyaarra nama hojjetuu fi erguudhaaf jecha intarviyu xiqqoo tokko godheetanii telegiraamii isaarraan ergeen ture jechuudha. Haa ta'u malee inni baay'ina hojii itti qabamuudhaanii ammarraatti bira hin geenye jaalala Waaqayyoof fedha Waaqayyoo ta'e immoo guyyaa kaleessaa obboleessi koo Amaanu'eel Gaaddisaa kuni magaalaa Naqamtee dhimma akka kanaatii fi dhufee otoo inni jiru akka tasaa mana bunaa jala obboleessa koo Obsaadhaaf buna bitee tana wajjiniin taa'aa hin dhufe. Gaafa inni dhufee fiigee dhaqee tan Amaanu'eelin arguu dhugaan seenee ittan marminan dubbise sana booda obboleessa koo Obsaa dhufee akka inni arguu fi isan gaafadhee innis eeyyamamaa ta'e mana bunaa jalatti goree karaa isaatii dhaabatee dubbiseeni har'a akka wal arganii fi guyyaa kaleessaa nu beellame. Beellama sanarraa utuu nafiin guyyaa har'a obboleessi keenya kuni obboleessa koo kana haasofsiisuudhaaf dhufee jechuudha. Kanaaf wanta nan gabaabaatti jedhu yoo jiraate obboleessi koo Obsaan barateera. Mootummaanis ta'e miti mootummaan ammarraatti beekumsa keessa isaa jiru kanallee bakkeetti mul'isee ittiin akka inni jireenya isaa guyyaa guyyaa geggeeffatuuf karaa banaan hin jiru. Haa ta'u malee namoonni addunyaa kanarraati keessas ta'e ala biyya fagoos ta'e dhiyoo jiraattan
afaan inni dubbatu kana kan dubbattan namummaan humti namaa kan isinitti dhaga'amu waan qabdan irraa bifa isinii danda'ameen obboleessa koo bukkee akka dhaabattan waliin akka dhaabbannu jedheetanii ergaa koo dabarfachuu barbaada. Obsaan nama gargaaramuu qabudha. Nama piroosesii jireenyaa kana keessatti deeggarsa guddaan isa barbaachisudha. Daqiiqaa 10 fi daqiiqaa 15 gidduu utuu si'a meeqa karaa taa'uu nama dhoqqee keessa harkaan lafa qabatee deemu waan ta'eef akkaataa deemsa saama miidiyaa kanarraan argitaniittu adaraa hagargaarruun ergaa kootii galatooma Waaqayyo sinaa eebbisu. Karaan itti obboleessa koo Faarfataa Amaanu'eel argee duraanii karaa sooshaal miidiyaa namoota deeggarsa akkasii godhan barbaadan ture. Akkuma chaansii hiriyaa koo irraa gaafadhee akkamittiin nama akkasii jira naan jedhe obboleessi koo Eliyaas jedhamu. Okay, Faarfataa Amaanu'eeliin akkamiin na barsiisuu dandeessa jennaan viidiyoo kee fuudheen karaa telegiraamii nan ergaa fi inni iyyuu deeggarsa barbaachisu siif hin godha. Namaaf nama dhimmamudha. Namoota hedduufis deeggarsa guddaa nama godhedha. Nama immoo Waaqayyoo hojii guddaa wajjin hojjetu hiyyeessotaaf immoo ija ta'ee nama rakkatudha. Nama baay'ee deeggarudha. Kanaan duras immoo nama gargaaree nama fakkeenya ta'edha waan ta'eef isa wajjin wal si barsiisa naan jedhe. Sana booda carraasii argachuu yeroo tokko isa argachuu biyya garaagaraa hojiidhaa fi ganda garaagaraa aanaa garaagaraa godina garaagaraa waan deemuu fi carraasa argachuu hin dandeenyeen ture. Haaluma kanaan utuu teenyuu guyyaa kaleessaa akkasuma qaama miidhamtuu tokko dubbisuu gara magaalaa Naqamteen dhufa. Yeroo Faarfataa Amaanu'eel konkolaataa isaa keessaa bu'u ana akkuma chaansii bakka mana bunaa taa'etanii buna dhunne obboleessa koo wajjin teenyu. Kunnoo Faarfataa Amaanu'eel kunnoo sana nama deeggaru sana san karaa telegiraamii viidiyoo keetti erge sana naan jedhe. So sanumarraan ka'ee obboleessi koo sun fidee wal nu barsiise. Kana booda Faarfataa Amaanu'eel karaa kanan argadhe. Faarfataa Amaanu'eel argachuu kootti baay'een gammada. Maaliif jennaan deeggarsa hedduu karaa sanallee Waaqayyoo karaa isaa namootaaf deeggarsa hedduu godheen beeka. Garuu dheebuu guddaan qaba isa wajjin wal baruu fi har'a carraa immoo argadhee kunoo guyyaa kaleessa wal baree guyyaa har'aa immoo kunoo yeroo isaa aarsaa godhee yeroo itti illee mana isaatti galee boqochuu qabutti anaaf jedhee chaalenjii hedduu keessa ture. Sa'aatii isaa gubee yeroo isaa gubee kan na haasofsiisedha. Dabalataan amma kananii ammas gaafachuu danda'u. Daqiiqaa muraasaaf iyyuu ani manaa gadi ba'ee deemuun baay'ee waan rakkisuuf wiilcheriidhaan deemuudhaaf akkasuma waan tokko hin qabu. Kana malees immoo yeroo roobaa gadi ba'ee mana amantaa dhaquun baay'ee na rakkisaa. Daqiiqaa 15 deemuun iyyuu anatti waan ulfaatuuf irra deddeebi'ee ammayyuu deeggarsa kanaaf gootaniif akkana deeggartanii ani obsaanis hin gaafadhaan jedha. Egaa seenaan obboleessa keenya obsaa kana fakkaata. Baay'ee kan nama gaddisiisu waan ta'eef namoonni hundumti keessaan yoo isinii danda'ame waanuma inni ittiin deemu duree akkasumas waan inni ittiin jireenya isaa fooyyeffatu Waaqayyo nu gargaaree namoonni biyyoota garaagaraa jirtan obboleessa kana hamma qabdanii akka isin deeggartan kabajaan isin gaafanna. Egaa Naqamtee hojii biraaf dhufneet obboleessa kana kan daandii irratti argine. Egaa obboleessi kunis deeggaramuudha kan inni qabu. Kanaaf iyyuu mana kiraa kan inni kaffalatee yeroo ammaa kan magaalaa Naqamtee keessa jiraatu qarshii 4,000 kan inni taa'u hojjeteef illee jiraachuuf of dandeessisuu fi qaama miidhamaa waan ta'eef nuyis akka tajaajila wal gargaarsa dooniitti amma humna keenya ammaaf jechuudha kan inni ittiin keessa turu kan ji'a 2 si deeggarra jechuudha akka dhuunfaa kootti ani qarshii 800 jechuudha kan ji'a 2 isaan si bukkeen dhaabbadha. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Eebbifamisa kana nurraa fudhadhu. Guddaa galatoomii eebbifamii Waaqayyo mayyuu mul'ata kana caalu siif haa dabalu siin jedha. Ameen. Egaa qinceen wal gargaartii arba'iiti akkuma jedhanii dhugaa dubbachuuf nurraa hafee otoo hin ta'in hamma dandeenyu yoo waan gaarii goone Waaqayyo akka inni waan gaarii nuuf godhuuf waan ta'eef maallaqni as keessa jiru kun waan ji'a 2 yoo tursiise waan guddaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu isinis amma humna keessaniin mucaa kana bira yoo dhaabbattan baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Koottaa wal wajjiniin warra dadhaban warra kufan lafaa kaafnaa kallattii garagaraan hojii kana na wajjin hojjechaa kan jirtan gara fuulduraattis na wajjin hojjechuu kan barbaadan balballi keenya banaadha. Tajaajilli wal gargaarsa doonii ammallee biyyoota garagaraa deemuudhaan namoota dadhaban lafaa kaasaa. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Eebbifamii bara keessaa eebbisu. Waaqayyo mayyuu nama kana caalaa lammiisaaf hojjetu si haa taasisu umuriinaaf dheeratu. Ameen. Eebbifamii gooftaan si wajjin haa ta'u. Indagade dacharki ke dufe keessa lama sazana indagade
yeroo wanta udabeen barakwaan dukkana indagadhee gaafa falli dhabame mukti qabatanii indagadhee maafaan irraan fadhaa lagargigeen fide argama kooti matiin Yesuus argama kooti matiin Yesuus argama kooti bokonna kooti matiin Yesuus bokonna kooti matiin iddoo galfiko